والرديم برسيسو حواسبي دكان الربازو يساخيسا ربو ما نبازو علمائي والرديم برسيسو حواسبي دكان الربازو يساخيسا ربو ما نبازو فارون تيسم نفار مدينة يسم فارسو نفار خبجاتي خباج مديني سينسكي حديث أمي جيل خيري وجعت وواسني عمتيتو ملاك سادي والسفودي سفاي ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Kenya Prezidantiin dhimma Islaamaa Oromiyaa haasawaa nu godhanii asumaan waan isaan jedhan du'aa isa asirratti nuuf godhanii gurra qalbiitti qabuun nu dhaggeeffatan. Allahu Akbar. الله أكبر Allahu Akbar. الله أكبر الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وبلين كينيا أمة الإسلام ورا بها أوروميا مقالا مايا سيتي أواسا مسلمة علماء تخينيا خمان قدو خندرقبو آيو تخينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bakki ammatti argamnu akkuma beekamu magaalaa Maayaasiiti kutaa magaalaa Addeelleeti. Dhagaa bu'uuraa kan amma keenya kun ulamaa'ota keenya Sheekh Muhammad Ali Asaboot akkuma san dura bu'aa mana marii dhimma Islaama magaalaa Maayaasiitii fi koree isaanii wajjin ulamaa'ota biyyaa wajjin dargaggoota biyyaa wajjin madrasaa yookaan yuunivarsiitii guddaadhaaf kan tahu lafa kaaree hektaara 12 الله أكبر asitti الله أكبر argatanii dallawallee ijaaranii lafa seera qabsiifatanii jiru. Mootummaan keenya haa galatoomu, ulamaawwanni keenya haa galatoomu. Manni marii dhimma Islaamaa magaalaa Maayaasiitii jazaa rabbi isaanii haa kafalu. Ashaaraa addaa waan seenaa ajaa'ibaa ta'u isaan irratti dhagaan bu'uuraa kaayamuun kun waan guddaadha. Galatoomaa isiniin jenna. Tun jalqaba imalli keenya fagoodha. Imalli keenya fagoodha. Imala waan guddaa ummata Islaamaa dhaloota Islaamaatiif yuunivarsiitii Islaamaa asitti ijaaruudhaaf hundi keenya of qopheessinee irratti rafnee irratti bobbaanee osoo yaannu carraaqqii cimaa nu barbaachisa waan ta'eef hammanuma jannaa keessummaa tunu eega waan ta'eef جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.